lamaaf akka yonnaatitti 2003 baqattee Keenyaa kana yuunivarsiitii hundarraa taala yaatee hadhala jirtu jira. Oromoon ala yaate kun kaadha Minisoota kuma yoo xiqqaate 50 jira. Harka 190 uummanni sun bara Mallas Zeenaawii baqate. Kateeloon faati warra mana keessaa miila lamaa irraa citee achii bahe. Zabanni dhiirri itti gudeedame. Nammee qadhumate nadhii gammadaa fa'a warroonni hayyoonni dhabaman doktoroonni kan itti dhabaman nadhii gammadaa Baqqalaa Dawaanoo Yoosef Baatii Ashiqoo Abbaan Ashaa namoonni meeqa warroonni warra digirii qabu. Lolli bar Shaabiyaa fi Wayyaanee wajjin lolaa turte mee hati bal'aa jedhaa gaafadha warroota qabsoo keessa turan gaara mul'ata. Loloonni gugurdaan asii haga daangaa keenyaa irratti bar sadarkaa Shaabiyaa fi Wayyaaneen 1995 humni guddaan waraan namni 1,700 bobba'ee tokko nama 45 qofa deebi'e waraanni sun namni 9 torba na folcha qajeelcha Keenyaa Naayiroobii keessatti hidhannoo wajjin seente Wayyaaneen as deebuu dadhabde. Lola bara 1995 daangaa Keenyaatii fi Mooyyalee bakka gartanii golboo jedhanii lola ta'e jechuudha. Mooraa guddaa waraana bilisummaa Oromooti. Lolli ilaala Ogaadeen lolaa turte. Gimboo Sabaattiin lolaa turte. Addi bilisummaa Oromoo Islaamiyaan tokkummaan lolli deemaa ture. Garaagarummaa maali miidiyaan hin jiru akka addaa. Nam tokko dhaga waan magaalaa Finfinnee keessatti ta'e waan magaalaa Shaashamannee Dirdaawaa keessatti ta'e Naqamtee ta'e Maqalee ta'e namni wal quban qabu. Kanaaf gabaabdumatti adda nagaya anaaf isiniif malee anaaf nagaya hin agarree kaasi ilmi namaa ni hafe ayyoon teennanii hafte ilmi namaa bar ijoollee yeroo sammareedhaatti dhalatte lakkoofsa kaanii nama 1,000 ijoollee mareedhaatti dhalatte katigireen dubartii keenya irraa wurte kan hubeennu jechuun liistii qabnu jira yeroo san xoolaay kanatti bakki mareedhaa guutuun namni reed kiroosii waraqaan qabne keessaa uummanni Harargeetiif ilmaan sikkoo mandoo dardarri dubartiin dhiirri guddaan xiqqaan soo kanaaf gabaabdumatti nageenyi akka kaleessi mootummoota dabraniiti adda nageenyi jira Itoophiyaa keessa adda sooshaal miidiyaa waan jiruufi bakka namni itti dhufe illee himan baroota olii qaban dhuga uummanni Harargee Wallaggaan hafne uummanni Gujii Booranaan hafne laal bakki rakkoon jiraatu osoo Oromoon dhugaa san dubbannu taate uummanni dhumate kadaaraa ta'ee nu beektan Gujii takka Booran illee of dhaqqabee jira Wallagga kadaaraa ta'e Tuulamni illee miidhamee jira Wallu ammoo namni haga Gujii miidhameef haga Wallaggaa miidhame hin jiru jechuudha. Garuu kakaleessaatii waliin yoo qabne waan kalee dalagame ilmi namaa bineensaa nyaachifamanii bara rasaasa irra leenjii baratanii bara. Namni guutuun abbaa kee gaafa atamma ijoollee lafaa dhufaadha. Mee bara Mallas Zeenaawiidhaa gabbaatee gaafii waan akka gaafattaadhi mootummaan Mallasii nama gargaara takkaan gargaare nama keenya nyaati malee saba keenya. Bar ummanni keenya gibira kafalee waa hunda kafalee bar bishaan riqichi tokko hin dalagamneef. Mallas Zeenaawii paarlaamaa irra taa'anii bar ummata kanaa tilaaktee raabinnu tilaaktee raaqutatu hin maal jedhee beekta paarlaamaa irratti qotii looduu qoteen quufne hin barbaachisu jedhe gartee tilaaktee raaf kombaayinarratti ummata kanaa galchuun. Maaliif ummanni naannoo isaa tilaakteedhaan hin qotamu eenyu gartee kaafnee ijaarraaf jechuudha. Mee wanni inni takka dalagee as keessaa deeme maali hin jiru wanni takka. Wanni adda mootummaan Mallas dalagee deeme ummanni keenya yeroo san garu kennu waan jedhan ni kenna kadhaati miti namni dubbatu hin jiru hunduu manaatti saamama. Namni gartee adda Oromoon akka addaa kanatti adda baru ilmaan Oromoo ummanni Oromoo baradha magaalaa Finfinnee kana keessa abbootiin qabeenyaa guddaan baru Oromoo adda. Investoroonni ban nama kenna abbaa dideewu taate malee baradha guddaan laala warra dheengadda gaafa muummichi ministeeraa badhaasa kennu abbootii qabeenyaati. Nu hadda hattaa kabraa fi namni Islaamaa kalee as keessatti darbamu ol bahe. Oromoon baradha akkuma duratti obboleessi keenya tokko jedhee as yennu wanna jeena fakkaate firoomsa jeena fakkaate Oromoo yoo ateetti baradha ummanni biraa namoonni gugurda yaniin bar sun dhufanii nagaa si gaafatanii bar koo shaayii buna jennaa koo si beekanii bar si wajjii yoo Oromoo wajjinaa san baradha ni gammada namni maaliif saba waarkaa qabu waa hedduu dalagame waan ulaallu kanaa miti nageenyi dhuga bar namni du'aan jiru siin hin jennu. Arsii baa keessatti dhuga waan galaa jiru garuu waan Mallas bakka takka fixeen ga'u ummanni hadha Harargeef Gujii Booranaa maal kana keessatti dhumate waan inni gaara mul'ata fixeef bakka takka Harargee nama 300 hagam yaga isaa dagadhee fixan nama 500 bakka takka fixantu jira. Dokumeentarii irraa dalagame namtichi tokko ka waan san dalage warra dahinnati jechuudha. Gaafa Hayilamaariyaam biyya bulchu Ameerikaa bahee dubbatee jira. Bakka takka nama 100 meeqa finne jedhee findeeti abaa uffite jennee
دوكيومنتري ردلا نجد إيميج راجعتو نبي كوارن دوبا دوكان مون ندو إيه نوت دوبتي من نمر راني الأمين نان نوك أبصون أرومو نمر أنا أرومو جد نمر راجع فمي ميجا بيا كي جبا مصطفى أنا ناجلن أرومو برتيتة إفهم أنا أقول أنا مان ديمتي في أرومو بر ملص أوف سال أنا ما قرتنا ما يروح سان كابسو كيزيرو چوپو بيتا چوپو جانيل بر أتي أب أرومو تا أوقفات والجهي قبض التبر أني سالباتا دا ميجا فتا أيو أبو كيسا چوپو بوفت أرومو دا تبر أدبر سوما أرومو ديجارو أبا أون حتو دا ورّي أتشيب يسون قرتي دينا چوپياتي چوپو بوفت لمو أكسين قدو كاكتبر جارسا همي سودا همي حتو دا إني أبا أو ديجارا ساري دا إني أبا أو ديجارا كلاشي كم قوات بري بيتيكن بومبي أكسي كم وني أورومو نتنجرتي بار أكسي نمني قبرة إجالك قالي أورومو مالس إنجالت كناف لا نوتي أنا مقالة اللي دلقاتو سمني كينا وان برا دبرة جليسا أفان أورومو قليل جتو دبت أفان أورومو بيدو يعني أغرتي أبي مالي يوتي دبت شو قبدا لقو درجي ودبت لقو دبالي هرجي شاو أبوجي يو أتي أورومو كل دبت أباو جانتي أبامتايشو أبا في متاسر رابو كسيدين هايو ميك أدم مقالة فيني كان بيتن نميك أجيفا مكرارت ريفنا ما سدي أفربول أجيساني برموتو ما نا أجيسي كو تاريفا فوت دابر إدريس جوف يعني لما هرجيتي نما جغنا أورومو قبدو كيسا توكو guyyaa sanbata xiqqaa galgala ajjeestee wayyaanee nuti ajjeesee koottaa fudhaa jechuudha nama harkaan qabuu danda'an nama magaalaa kana keessa deemu gartee kanaaf dhiifama naa godhi kana nageenyi jiraa miti wanni goonu namoonni adda mootummaa kana deeggaranii fi waa'ee rakkoo galee kana jala dabru takalee woo uli qabne waan Oromiyaa keessa du'e haa bor guyyaan tokko abbaa kijibaa naan jedhu uummanni Oromoo guutuun hinafne barnu kalee bara Mallas Zeenaawi bara Mangistuu Hayilemaariyaam qay shibbir janiiti namni keenya hayyuun okay warri gariin amma waa isni gabaabsuudhaaf siillee paarkii andina paarkii dhaqa viidiyoon teettanii ilaaltan doktoroonni Oromoo jeneraalonni Oromoo Ato Mustafa dheeres sanuu deemee walitti dheeres sanuu gaafiin keessa walumaa galatti ibsa bara wayyaaneetiin deebi'ee ka amma kunoo nageenya Itoophiyaa keessa hin jirre kun keessatti Oromiyaa keessa hin jiru bara jaalbatti urgeessatti ajjeefame bara daa'imni gudeedamte bara kana maal jenna okay barri kun nageenya Oromiyaa keessa hin jiru Arsii Munneessaa namni harka duubatti hidhamee Rashanamaar viidiyoon ba'aa jira kun ba'aa jira kanaaf gabbahee kominikeeshiniin tokkichi kominikeeshinii qabaanaan kamiyyuu amma anyway jechuudha kominikeeshiniin tokkichi wanti kun dabaan hawaasa keenya raawwatame hin jiru lammaffaa gaafa waa wayii poost godhamu kominikeeshinii kamiyyuu jara laalimee seenaa Mustafa kominikeeshinii kamiin jara yoo ka jiru koomantii kaabinee qofa hin jiran wallattuun kaabinee ittiin beekamu tokko aanaa keenya ofirra laga ishaa lama onnaa lama turre irratti kanaafiyyuu hawaasni guddaan bal'aan warra sooshaal miidiyaa akkamitti hawaasa keenya waan kanatti deebuudha beeka jiru tokkoffan kana waan hundayyuu ufuma raawwatanii ufuma ol baasuun hin danda'amu hawaasa malee gaarummaa hawaasaatti maa badummaa hawaasaatti moo malee akkamitti ol kaanii waan tokko muuduun Dr. Abiy gubbaa jira waan arguu miti bara kana keessa nama meeqa yoo jenne kumaatamaan kan laakkamuchu bara Dr. Abiy keessa durin duunee miti namni keenya amma taayimii keenya kanatti taayimii Oromoon bulchutti maaf du'uu danda'a malee bara durii du'eera qabsaa'onni hedduu du'an bara Haacaaluu Hundeessaatti dhabame bara kun bara Jaalbattee Urgeessaa bara hayyuun kumaatamni itti dhabametti maaf ta'e kun ulfaadhu ati nama yeroo dheeraa nageenya hin jirretti nageenya nama yeroo dheeraa waliin turanii wajjinaa se'anii waasi gaafadha battee Urgeeffaa Haacaaluun faramee duddu'e mee ati ilaaltu gaafii natti deebisten jedhi sii deebisate illee rakkoon ni jira namni du'aa jira waa akkan fakkeenyaaf Arsii bahaa keessatti kaadha du'aa jiru anaafati illee Arsii na fakkaate waliin beenna maaltu dalagamaa jira ani Arsiidha galatu kanaafuu ilaal ana tokkollee hin beeka kana du'allee seenaa keellee hin beeka keessan illee hin beeka anyway yeroo waraana adda bilisummaa Oromootiin bulfamaa turtan illee hin beeka yeroo kaan illee hin beeka
garuu iyyuu haalli dura isin turtanii fi dhugaa ummata amma jiruu fi kanatu xiqqoo ani mootummaa misooma hin deggafa malee garuu iyyuu bakka nageenya kanatti bakka nageenya jiretti akkamitti akka nageenya hin jirettan kanatu xiqqoo natti ulfaate hawaasaaf hoo jirram namni kun haa xiqqaatu oromoo namni 32 jala jiru kun kanaafiyyuu ummatni burjaaja'uur nageenyi kun kan ittiin deebi'uudha malee boota nageenya hin jiretti abbootiin qadaa karrayyuu dubbatanii bakka takkatti ammas okay ana ka jedhe bee amma kana ulfaate amma kun reeffa poostate oromoon dhumaartii jedha kun misoomoo fi poostate maaliif damni akkana hawaasa keenya irratti hojjetame lagaanuu hojjetamu kan mootummaatiin hojjetamu damni akkana uummata keenya irratti hojjetame sooshaal miidiyaan tokko maaf gabaasuudha misooma fi qofa maaf gabaasa miidhamni uummata keenyaa kun maaf mul'achuudha karaa hannaatiin ba'u malee. Okay, sabaaf galatuun mootummaan gabaasaa jira. Peejii raayyaa ittisa biyyaa dhaqi ka waliigalaa dhaqi ilaalu. Peejii raayyaa ittisa biyyaa afaan oromootiinis amaariffaan illee ni jira tokko. Maaltu gabaafamaa jira? Warra ummata kana kan amma dubbannu kana fixaa ture raayyaan ittisa biyyaa maal dalagaa jira? Fakkii tokko sii kaasa laal. Nageenya kana mootummaan dhiisuu miti. Bishaan Abbayaa irratti nama 15,000 dhumate. Nama gam 15,000 irra guddaan kun raayyaa ittisa biyyaati. Maal irratti? Warra shaneef faannoon Shaabiyaaf TPLF Suudaan Gibs walta'anii bishaan Abbayaa Oromoon hidhuun qabduu bishaan Abbayaa hidhamuun qabu jedhanii duulan. Raayyaan ittisa biyyaa wareegama kafalee jira. Injiinaroon shufeeroon namoonni hedduun asii wareegamni kafalamee jira. Takka. Lammata eegana beette. Yes, miseensa adda bilisummaa Oromooti. Wanni an qabsaa'eef adda bilisummaa Oromootiif miti. Uummata Oromootiif saba kiyyaafi. Har'a wanni mootummaa kana deeggaruu fi gaafiin kalee qabsaa'onni uummanni Oromoo gaafate yookaan Abiyyiin yookaan Shimallisii yookaan Jawaarii yookaan Baqqalaa yookaan Ibaluun hangoffiduu miti. Nama Oromoo tokko bakka waa murteessan kana fidu kana finne yeroo inni dhufe warri adda qawwee fudhatee lubbuun namaa akka badduuf rakkoon kun galu sababaa ta'e hin ta'u Ebalu bara rakkoo wanni Oromoon du'aa jirtu waan biriiman Abiy hin ta'u. Arsii bahaa wanni dhumachaa jirummaan Abiy hin ta'u isa buufna takka. Mee Arsiin bayaa addatti baalee nagaa qabdi asumatti. Eegati ijoollee naannoo Adaabbaa taate Adaabbaa qabadhu asiin magaalaa Adaabbaa irraa as kaafta. Gaman as kootu gaara Cilaaloo kana jala bayii jidduu kana asiin haga laga waabee kanarra qabadhu gaddee maladii osoo hin geenne asiin as deebii gaaraan as kootu haga Hawaashitti. Asiin Tuulamaa walii hidhatee Wallagga gabbu'a. Haganuma rakkoon hadha Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa naannoo kana gana. Uummanni kun Harargee qabadhu Baalee qabadhu Jimma faallee gaaf durumaa maal jedhanii gale namni beekeessa. Balaan uummata kana Oromoo guddaa kutaa 11 keessa asiin naannoo tokko. Naannoo murtaa'e takka Arsiin bara. Tuulamni illee naannoo murtaa'e Wallaggi illee naannoo murtaa'e wayii balaan Oromoo keessaa itti buute maali? Balaan Oromoo keessaa itti buute maali? Kuni maali yoo jenne dhugaa walitti himnaa meeqa dubbata? Nama kiyya amma Arsii bahaa wanni fixanii maali? Jawaar kennaa jedhanii ijoollee gabbaasan. Nafxanyoota jira achi. Nassim akka gaariitti gaafa chaartaraallee rakkoo ture naannoo san. Nafxanyoota jira. Tuulama keessallee bakka hadha rakkoon jiru nafxanyoota jira. Wallagga keessallee bakka rakkoon jiru nafxanyoota jira. Hidda gaffageeffatanii bakka irraa bobba'anii kaleelloo nu nyaachaa turanii. Walii hidhatanii akka nageenyi hin buune Oromoo wal nyaachifnee hoongeessina jedhaniiti wal akaayaa jiran jechuudha. Nafxanyoonni Baalee keessallee jirti bara. Uummanni Baalee mee usquuf jedhaa jedhanii. Eenyuun jala deemtuu isaaniiti. Nuti mootummaan kun nu ta'e kanaaf qabsoofne kalee jedhanii. Harargee keessallee ni jirti bara. Kutaan isaan keessa hin jirre hin jiru. Kenna ni dhageeffanna dura jedhee ofirraa dhooge uummanni. Rakkoo ati himtu batteellee ka ajjeese Oromoo warra mormitootaati. Hacaalullee ka ajjeese Oromoo mormitoota. Mootummaa miti mootummaan ifirratti boombiin dhoosu.
nam tokko ajjeesu mootummaan ofirra boombiin dhoosu maal namoota beekamoo ajjeesuu dhiisi mootummaan hadhaa kana qoma dhadhee wanni ani hattuu ni jirti dhugaa namoonni mootummaadhaan hattuu mootummaa keessaatiin ajjeefaman hin jiranii miti arsii bahaatiif lixaa keessatti illee ajjeefamanii jiran ni beeka anuu wallagga keessatti illee bakka hundattuu ajjeefamanii jiran eenyu isaa sunillee warra kan waliin dalagu dhugaa walitti himnee yaanaami maal dhabne oromoon hadha yoom yeroo kennineef mootummaa kana Okay. mee si naafiti Ati lubbukii Mustafa sorry ulfaadha. naa obsi lubbukii Taa'imni waliin qabaanne ulfaadha. Bibbaa'uudhaaf sorry. Hin deebina yeroo biraa bal'inaa waliin deebina. Kaa wajjin hin maranne waan guddaa jira. okay hin badini deebi kanaaf Kanaafuu taa'imni hojiitiif hojii. okay fayyaa ta'e ayya galatu fayyaa ta'e abbaa kii galatu kanaaf akkasii warra as keessa jirtanis wanni gaafiin inni kaase ayya ulfaadhu galatu nama bilchin Anyway, akkootti dubbachuu barbaade asirratti dhiifama wajjin dhaamsa akkitti dabarsee bu'uu okay barbaada. okay Wanta kana akkuma caaluun jedhe namni isin faarseef isin oo'uu hin qabu namni isin arrabseef isinitti qorruu hin qabu komantii namaa ilaaluu osoo hin taane yaada namaa irraa fuudhanii gaaffii akkuma amma deebisan kana deebisu. Kanaafiyyuu komantii namaa ilaalinaa waan gaariittanitti amantan dubbadhaa waan gaarii hin taane dammoo akkas godha. Kanaafuu taa'imii gaarii qabaadhaa. galatuun fayyaa ta'e sabaaf galatuun nama jabaa nama lafaa dhufaadha yaada adda baafadhu akkasii fudhatullee galatoomi obsitee nama obsas qabu kabajas namaa qabda gaara yaada kee yaadaan mormitee akkasii deemuun bareedaadha ulfaadhu galatoomii gara dalagaa deemu waan jetteef guyyaa gaarii yookaan halkan gaarii siyaa ta'u fayyaa ta'ii ulfaadhu galatoomii akkas inshaallah namni kun nama hubannoota gaarii qabu haa ulfaatu haa galatoomu gabaabdumatti rakkoo gaafannee wal mormuun bareedduudha ani Mustafaan dubbate narraa fudhaa miti inni illee mormeen onnaa miti namni warri waan kana dhagahu as jala jiru yaada keessa waan isin ta'u akka bitattaniif akkuma inni jedhe nama narrabsinaa namni gartee maaliif abbaan fedhe yaadaa kennatu yoo dandeettan ol baa yaada keessan gaafadhaa aganum isiniin jedha saa gana turan jenne maqaa isaa kana ture namaan deemti wanni nu goonu nagaa naannoo kennaa haa buufannu rakkoo jiru oromoon waliin haa furannu garuu waliin finnu ijoolleen gaarii jirtullee kaasii deeggarullee mootummaa kee jirullee tokko manu siyaasaan tun gartee wayaadhaa mulqatee namuu lafa kaayaa hin dagatinaa tana walitti hafnanu boru gartee jawaar faatillee baluu irra ol mormi kun waliin nyaatee dhufu qobaadha hadha taayee dhamee murtaa'e fakkeenya boru malee dhaati yoo bee mootummaa galuu dhufee dalaga naa qabadhaa jetii tan darbamee akkas ta'e diina ta'e miti maaliif ummata miti oromoo biyya takka waliin qabna ummata tokko sabaa sablammoonni illee nullee jechuudha akkasii fudhaa siyaasaa yeroo as dhufne wal mormina yoo gabbaane laayifii kenna waliin oofannaa isin jaaladhaa isin kabajaa gana turallee hin jenne gartanii jidduudhaan mucaan kun seenee jennaan agalatoomaa ulfaatu xiqqoo siyaanni nu harkaa dheerate guyyaalleen jummaa waan ta'eef anallee agala turan jenne hedduu isin jaaladhaa isin kabajaan of folchaa warri karaa peejii illee warri karaa tiktookii illee jirtan hundi keessanu kaalkaniiti kaalkan gaarii ka guyyaatii osoo hin cufin warroonni yaada mormii qabdan koottaa hiree isinii kennaa bal'inaan mari'attanii yaada keessan namni yoo isinirraa bitate haa bitatu bakka kana arrabni hin jiru daqiiqaati paartii biraa jennee wal darbuun hin jiru kayoo hiree argate nu seensifnu ani invite godhee as fidu nama faallaa keenya jiru jechuudha nama gaafilee mootummaa kana mormu gartee karaa kamitti cadhisee nama gadi jira ka gogaa mormee yoo wanni isaan taanis arrabsee yookaan aaree lixu jira akkasiin namni dhufee yaada yaadaan mormee gartee wal amansiisu yookaan immoo namni waa keessaa fudhatu godhuu qabnaa hagana isiniin jedhaa guuzoo daasab raayyaa ittisa biyyaa rabbiin nagaan nu haa tiksu galatoomaa jennaan isaanis bakka duraan hordofan qabanii nu qofaan peejilee hedduu maaltu deemaa jira namni hundadha sooshaal miidiyaa harkaa qaba namni gahee guddaa kabaleedha nageenya irra yeroo dubbannu namni nageenya keenya nu tiksu balbaltee naqee teena tiksuudhaaf saa 24 nu mana OA keessa teennee telefoona bareedduu waan adda jijjiirannee intarneetii bareedaa waan adda addaa jiruu gaarii maatii keenya wajjin jaarsaa jaartii ilmaan fi waan biizinasa oofachaa yeroo gartee qabnutti dhufnee as gubbaa waliin wonyaa jechuudha isaan garuu qabbanaaf aduu fi waan hunda lubbuu fi nuu kennanii ufii gartee shaamaa ta'anii nuu ifanii ufii baqanii nuu ifaa jiran jechuudha isaanis rabbiin isaan haa tiksu biyya teenya nagaa godhuun isaanii gaarii anaatas teenne bari yoo tolteen baqanna yoo dubbiin ammaatti yoo naannoon tokko loota gara isaan sanii miti bakka ibiddi jiru afoo deeman jechuudha kana ka godhan biyya kamuu keessatti namni gahee guddaa qabu raayyaa ittisa biyyaati nama seenaa fedhe dalage caala lubbuu fi waan kennaniif isaanis rabbi haa tiksu nuuf jiraadhaa jennaani rabbi umrii isin haa dheeressu biyyi teenyallee nagaa taatee ka kilaash lafa keettanii nu wajjin isinis bashannantanii jiraattan rabbi isin haa godhu akka gartee biyyoota guddatanii gartee waraanni ofirraa uummata wajjin deemee ka sibiila hin baanne qawwee hin baanne lola jedhanii maal hin deemne jiraattan rabbi isin haa godhu galatoomaa
hedduu galata nu biraa qabdanii saba keessan biraa hawaasa keessan biraa biyya teessan irraa qabdan jechaani isin hundinuu warri gartanii isaa keessan gubdanii as dhuftan galatoomaa ulfaadhaa hedduu isin jaalladha isin kabajaa kalkaniiti halkan gaarii ka guyyaatii guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh